Inni taanu leg jedha. Leg is the part of the body used for standing and walking. That means miila. Kana jechuun part of the body kutaa qaamaa ta'ee used kan nu fayyadu kan itti fayyadamnu for standing dhaabbachuudhaaf and walking akkasuma deemuudhaaf. Kun jechuun maali? Miila jennuu sana jechuudha. He lost his leg. Nama miilli isaa sababa adda addaatiin irraa murame yookiin dhabe. He lost his leg jennaan jechuudha. Miila isaa dhabee jira. Asirratti he crossed his leg yoo jedhe nam tokko. Cross jechuun wal qaxxaamursuu jechuudha. So namni yeroo taa'u shaayii dhugu yookiin immoo yeroo takka miila walirra kaa'atee yeroo taa'u maal jennaani? Yoo isa ta'e he crossed his legs. He crossed his legs. Miila isaa walirra kaa'atee taa'aa jira jechuudha namichi sun. Okay? Inni itti aanu stretch your legs. Stretch jechuun adda harkisuu yookiin immoo diriirfachuu jechuudha. Miila kee walitti qabamtee yeroo teessu, please you can stretch now. Diriirfachuu dandeessa jechuu barbaadde jecha stretch jette tana fayyadamte jechuudha. So stretch your legs. Miila kee diriirsi. Let's read one more time. He lost his leg. He crossed his legs. Stretch your legs. Stretch your legs. Back jedha asirratti. Back means the part of the body opposite the chest, from the neck to the waist. Kana jechuun part of the body ta'e kutaa qaamaa keessa opposite the chest, kan faallaa yookiin immoo gama faallaa isaatiin jiru yookiin gama kaaniin jiru, gama chestiitiin jiru jechuudha. Chestiin fuulduraa miti, gama faallaa isaatiin kan jiru dugda jechuudha. From the neck mormarraa kaasee to the waist hanga mudhiidha jechuudha. Waist jechuun mudhii isa jennuun kana jechuudha. Kun maal jedhama? Dugda jechuudha. Dugdaa wal qabsiisnee maal faa jechuu dandeenya? Jechi baak jettu tuni yeroo biraatis waan biraa taati. Dugda qofa osoo hin taane waan biraa baay'ee taati jechuudha. Hiikaa hedduu qabdi. My back hurts. Asirratti dugdi koo na dhukkuba jechuudhaaf. Maal jenne? My back hurts. Inni kun immoo he hit her back. Inni dugda ishee dhahe. Maal jenne? He hit her back. Inni dugda ishee rukutee jechuudha. Lean back. Maal jechuudha? Irkadhu jechuudha. Nama taa'u jiru dugdaan irkadhu jechuu barbaadda. Dubatti irkadhu jechuudhaaf lean back. Akkas jenna jechuudha. So al tokko dubbisuudhaaf my back hurts. He hit her back. He hit her back. Lean back. Asirratti fakkeenya asirraa yoo kaane hin irkatin. Don't lean back. Lean jechuun irkachuu jennee. Don't lean back. Dubatti hin irkatin. Yookiin dubatti hin jedhin hin irkatin jechuu barbaadda. Akkas jechuu dandeessa. Inni itti aanu stomach. Stomach hin jennu. Stomach. Stomach. Stomach is a part of the body where food is digested. Okay? Kana jechuun kutaa qaama keenyaa keessaa kan nyaanni itti daakamu. Digestioniin itti gaggeeffamu. Bullaa'insi jechuudha. So kana jechuun garaa jechuudha afaan keenyatti. Garaa yookiin garaacha. For example, we can say my stomach hurts. My stomach hurts. Garaan koo na dhukkubaa jira jechuudha. Na dhukkuba garaan. Okay? She is holding her stomach. Isheen garaa ishee qabachaa jirti yeroo ammaa kana. She's holding her stomach. Asirratti she is kayadu she's jennaani. Holding isa kana immoo her jennee waan dafnee jennuuf her stomach. Her stomach. Walirratti she's holding her stomach. She's holding her stomach. Are we good? Your name's right? Fine. Don't eat with
an empty stomach. Empty injenada, it's wrong. Stomach injen, it's wrong. Amma dogorana kami dubbifama namni akkasitti dubbisu. Don't eat with an empty stomach. Yoo jette guutuutti dogora. Don't eat kayettu. Don't eat yoo jettelle rakkoon qabu. Garuu don't eat pronunciation bareedan. T isuma ajirtu tanaa hun dubbistu jechuudha. Don't eat with tajettu tana with. Don't eat with. Okay? An empty stomach. Walirratti akkami jenname. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Maal jenne? Don't eat with an empty stomach. Garaa duwwatti hin nyaatin jechuudha walumaa galatti. Irra deebinee dubbisnu. My stomach hurts. My stomach hurts. She's holding her stomach. Don't eat with an empty stomach. Don't eat with an empty stomach. Inni xumuraa the knee jedha. Yookiin knee keen dubbisnu asirratti. The knee is the main joint that connects the upper leg to the lower leg. Kana jechuun jilba jechuudha hiikansa. Definition isaa the main joint wal qabsiistuu qaama keenyaa tan taate irra guddoo isii that connects the wal qabsiistuu the upper leg miila keenya gama oliitii fi yookiin miila keenya gama olii to the lower leg miila keenya isa gama gadiitiin kan wal qabsiistu maal jedhamuun beekamti jilba jechuudha. Okay? Okay, fakkeenya tokko tokko haa ilaallu. My knee hurts. Jilbi koo maali na dhukkuba jechuu barbaadda. Akkasii jetta. Bend your knee. Jilba kee cabsadhu. Bend your knees. Yoo yennaa amma esitti daballe jilba kee lameen cabsadhu jechuu ta'a jechuudha yeroo sun. Okay, gatti aanu maal jedha? She touched my knees. She touched. Asirrattis touch yeroo jennu ch jedhuma chaadhaan xumurama jechuudha. Sagalee ch jettuun xumura. Saniif idii yeroo itti dabalamu gara tii deebi'a jechuudha kun touched. Okay. She touched my knees. She touched my knees. Okay. Dafnee haa jennu my knee hurts. Bend your knee. She touched my knees. Isheen jilba koo tuqxee jechuudha. Mee al tokko revise haa goonu keessi deebine summarize haa goonu. Maal jenne? Head jenne. Head is maal jenne? The upper part of the body that contains the brain, eyes, nose and mouth jenne. Kutaa qaamaa kan wantoota ijaa fi gurraa fi kanneen hundaaf keessa qabatu jenneedha. Fakkeenya jalqabarraa kan laalle use your head mataa kee fayyadami. Inni itti aanu kan laalle eye jedha. Eye means the part of the body used for seeing. Kutaa qaama keenyaa keessaa tan arguudhaaf nu gargaartu jenne. Fakkeenya namni tokko my eyes are blue yoo jedhe iji koo cuquliisa jedha. Akkasuma she has a beautiful eyes yoo jedhe isheen ija bareedduu qabdi jechuudha. Okay? Kan itti aanu maal laalle ear ka jedhu laalle it is part of the body used for hearing sounds. Sagalee adda addaa dhaga'uudhaaf kan nu gargaartu gurra jechuudha. For example, water got in my ears yoo jedhe nam tokko bishaan gurra keessa na seene jechuu barbaadde akkasii jette jechuudha. He pulled my ears. Inni gurra koo na harkise jechuudha. Kan itti aanu kan ilaalle maal jedha? Nose jedha. Nose means part of the face used
for smelling and breathing jenne kutaa qaama keenyaa tan fuunfachuu fi akkasuma hafuura baafachuudhaaf nu gargaartu funyaan jenneeni. So for example namni tokko my nose is blocked yoo jedhe funyaan yeroo si cufame yeroo utaalloon si qabutti my nose is blocked jetta funyaan koo na cufamee jira jechuu jirta jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma don't touch my nose nam tokko yoo jedhe funyaan koo nan tuqin. Okay jechuu jira jechuudha. Kan itti aanu laalle mouth laalle. Mouth means the opening in the face used for eating and speaking. Banaa afaan keenya banaa fuula keenya gubbaa teessu tan waa lamaaf nu tajaajiltu speaking yookiin dubbachuu fi akkasuma nyaachuudhaaf kan nu gargaartu mouth jedhama. Fakkeenyaaf doktorri tokko yeroo si qoratu okay open your mouth siin jedha afaan kee banii. Okay, my mouth is dry. Afaan koo goggogee jechuu barbaadessa akkasuma ibsachuu dandeessa. Katti aanu hand ka jedhu laalle. Hand jechuun harka jechuudha. It's part of the body that ends of arm used for holding things. Waa harkatti qabachuudhaaf wanti nu gargaaru maal jedhama harka jennaani. Wash your hands harka kee dhiqadhu jechuu barbaaddan tokkooni akkasuma she raised her hand. Isheen harka ishee baaste jechuu barbaadde. Okay, fakkeenyota kanaan wal qabsiisnee ilaallee turre. Akkasuma leg ka jedhu ilaallee turre. Leg means part of the body used for standing and walking. Miila jechuun qaama keenya keessaa kan standing dhaabbachuu fi walking deemuudhaaf nu gargaartu jenne. Okay, namni miila isaa dhabe tokko miila isaa dhabee jira jennee ibsachuu barbaanne he lost his leg jenneeti ibsachuu dandeenya. Akkasuma fakkeenya biraa stretch your leg miila kee diriirsi jechuu barbaade nam tokko stretch your legs jedha miila kee diriirsi jechuu barbaade. Inni itti aanu maal jedha back jenne. Back means part of the body opposite to the chest from the neck to the waist. Kutaa qaama keenyaa keessaa tokko kan ta'e dugdi kan faallaa gama maaliitiin jiru gama chest yookiin lapheetiin jiru jechuudha. Lapheen gama duraati baakiin immoo faallaa isaa gama dugda duubaati jechuudha. Jechi baak jettu hiikaa hedduu qabdi jenne san keessaa inni tokko qaama keenya keessaa kan ta'e isa kana jenne. Back is hurt dugdi koo na dhukkuba. Akkasuma he hit her back. Okay, inni dugda ishee rukutee jira yookiin dha'ee jira. Lean back yoo siin jedhamu tokko dugdaan hirkadhu jechuu jira. So fakkeenyi biraa so asirratti inni itti aanu stomach jenne. Stomach akkan jenne dogoggora yeroo dheeraati. It is part of the body where food is digested. Kutaa qaamaa keessaa kan nyaanni itti bullaa'u jenne. For example, my stomach hurts garaan koo maal ta'e na dhukkuba. Akkasuma she is holding her stomach. Isheen garaa ishee qabachaa jirti jechuu jirra. Okay, don't eat with an empty stomach yoo siin jedhe doktorri tokko maal siin jechuu jira garaa duwwatti hin nyaatini yookiin eat kan drink bakka buusi. Don't drink okay with an empty stomach yoo siin jedhe garaa duwwatti hin dhugin jechuu taha. Xumurratti maal ilaalle the knee ka jedhu ilaalle. Knee means it is a main joint that connects the upper leg to the lower leg. Miila keenya kan gama gubbaatii fi jalaa kan wal qabsiisu maal jennaani jilba knee jennaani. My knee hurts miilli koo na dhukkuba jilbi koo na dhukkuba jechuudha. Bend your knees miila kee jilba kee cabsi jechuu jirra yookiin cabsadhu yookiin immoo diriirfadhu jechuu barbaadda. Welcome again baga dhuftanii barumsa keenya kanarraa kanaan immoo jechoota dhibban dura kan baratamuu qabu jennee kan ilaalaa turre kan itti fufnu ta'a. So arra jecha meeqa farra jirra 71 farra jirra jechuudha akkuma agartan kana. So jechi keenya kan 71ffaa neck jedha jechuudha. Neck is the part that connects the head to the body. Neck jechuun kutaa qaama keenyaa kan connects the head mataa fi maal kan wal qabsiisudha. The body qaama keenya kan wal qabsiisu neck jedhama jechuudha. So kana jechuun morma jechuudha jechuudha gabaamatti. For example, he has a long neck, or maybe we can say she has a long neck. Isheen yookiin inni morma dheeraa qaba. Ishee yoo ta'e bakka kanatti shii godhu qofa nurraa eegama jechuudha. She has a long neck. Ugasan maal ta'a morma dheeraa qaba ka jedhu morma dheeraa qabdi. Eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha isheedha. The other example, she rubbed
oil on her neck. Akkami jenna? She rubbed oil on her neck. She rubbed oil on her neck. Okay? Akkasi jenna jechuudha. Kana jechuun zayitii morma ishee irratti dibatte jechuudha. So neekii wal qabsiisnee fakkeenya kana uumne fakkeenya biraa maal uumuu dandeenya? The pain moved from my neck to my back jedha. Maal jechuudha? The pain laalaa jechuudha. Moved from my neck morma korraa laalaan ka'uudhaan garam deemte? To my back gara dugda kootti na dabarte yookiin deemte jechuu jirra jechuudha. Eekaan isaa akkuma agartan dhukkubbii morma koo irraa gara dugda kootti darbe jechuudha. Amma maal goona? Pronunciation sirriitiin dafnee normally akkaataatti dubbifamu qabutti yookiin akkaataatti ijaamu qabutti waliin jenna jechuudha. Yeroo nan jedhutti na faana jechuu hin dagatinaadha. So he has long neck. Has long neck. Has long neck. Okay. She rubbed oil on her neck. She rubbed oil on her neck. Good. The pain moved from my neck to my back. The pain moved from my neck to my back. Jattanimi? That's good. Jecha 72 yoo dhufnu tooth jedha jechuudha. Tooth yookiin immoo teeth jennaan. Teeth hin jennu, tooth hin jennu, zaasan z jennee mul'isnu jechuudha. Maalifi? So th yeroo ol dhuftu fiixa arraba keenyaatii fi ilkee duraa lameen barbaadde jechuudha. Qilleensa qal'aa qofa jidduun baasu nu gaafata. Tooth, teeth jedha laalame. Garaagarummaan isaan lameen jidduu jirtu ilkee danuu jechuu fi ilkee takka jechuudha. Fakkeenyota wajjin wal qabsiisnee yeroo laallutti adda baatii jechuudha. Teeth. Teeth is hard white structure in the mouth used for chewing food. Okay? Ilkee yookiin ilkaan jechuudha gabaabumatti. Asirratti maal jedha? My tooth hurts jedha. My tooth hurts. Maal jechuudha? Ilkaan koo maal na ta'e na dhukkubaa jechuu jirra jechuudha. My tooth hurts yeroo jennu maal jechuu jirra? Ilkeen koo na dhukkubaa jechuudha. Asirratti yeroo tooth jennu ilkee meeqa haasoo jirra? Tooth jechuun ilkee tokko jechuudha. Teeth yeroo jennu immoo ilkee meeqa? Hedduudha jechuudha. Okay? Kataanu brush your teeth every day jedha. Brush your teeth every day. Akkas jenna malee asirratti isa akkanaa kana kan tooth jenneen kana finnee as galchine maal ta'a? Brush your teeth. Brush your tooth every day odoo jenne maal ta'a? Ilkee kee keessa habbaa tokkitti qofa guyyuu dhiqadhu jechuu jirra jechuudha. So dogoggorooma jechuudha. So garaagarummaan teeth fi tooth jidduu jirtu kanaaf kana jidduu jirtu maali? Singular fi plural ta'uu isaati jechuudha. Tooth yeroo jennu ilkee meeqa jenne? Okay? Tokko jechuu jirra. Teeth yeroo jennu ilkee danuu jechuu jirra jechuudha. Kana adda baafattanii? Good. Brush your teeth every day. Good. Guyyaa guyyaan ilkaan kee burushiidhaan dhiqadhu yookiin immoo ilkee suwaa kadhus jedhama jechuudha. Logoda garitti jechuudha. Okay? Fakkeenyi inni ta'anu he lost a tooth. He lost a tooth. Maal jechuu kunoo ilkee meeqa dhabe namichi? Ilkee meeqa dhabe jechuu jirra. So tooth jechuun takka jennee ilkee takka dhabe jechuudha. So inni ilkee tokko dhabe. Irraa cabte ta'a irraa waa taate jechuudha. So let's read one more time. My tooth hurts. My tooth hurts. Brush your teeth every day. Brush your teeth every day. He lost a teeth. He lost a tooth. He lost a tooth. He lost a tooth. Kan itti aanu maal jenna? Taangu'e akkas jenna? No.
dogoggoraan namaa kana dubbisu waan argeef. So tongue jennee jechuudha. Tongue jennee dubbisnaa jechuudha. Tongue means the part of inside the mouth used for tasting and speaking. Okay? Kana jechuun isa afaan keenya keessa jiru ta'ee kan nu gargaaru maaliif test godhuudhaaf waa dandamuudhaaf akkasuma speaking dubbachuudhaaf inni nu gargaaru maal jedhama? Tongue jennaan arraba jechuudha. For example, show me your tongue. Show me your tongue yoo sin jedhamaa jechuu jedhan tokko. Show jechuun agarsiisi. Me jechuun ana, so na agarsiisi. Your jechuun kee. Maal? Tongue arraba kee. Show me your tongue arraba kee na agarsiisi. He burned his tongue yoo jennu inni maal ta'e arraba isaa maal godhe gube. Inni arraba isaa gube. Yookiin immoo arrabni isaa gubatee jechuudha. Waan oowwituu dhuge arrabni isaa akka gubatetti dubbatu jirra jechuudha. I bite jenna moo asirratti I beat jenna. Maal jenna? I beat jenna jechuudha. I beat my tongue. Asirratti jechi beat jedhamtu jalqaba akkana turte. Bite turte. Okay, present yeroo turtetti. Yeroo past itti deebitu akkana taati. Beat jennee dubbisna. Kan immoo iiduu birraan qabu kana bite jennaan. Ciniinuu jechuudha. So I bite osoo hin taane I beat my tongue. Maal jechuudha? Arraba kun ciniinee jechuudha. Ciniinee jirta jechuudha. Darbee jira jechuudha gochuun. Okay. Show me your tongue. He burned his tongue. I beat my tongue. Good. 74. Kini jenna. No. Keen dubbisnu silent dha. Ni jennee dubbifnaa jechuudha. Knee is the joint between the upper and the lower part of the leg. Okay? Knee jechuun joint yookiin wal qabsiistuu maaliiti? Lower part fi qaama keenya kan miila keenya kan oliitii fi okay? And between the upper and the lower. Miila keenya kan gama gubbaatii fi kan jalaa kan wal qabsiistu maali? Jilba jedhamti jechuudha yookiin jilba jennaan. Okay. My knee hurts. Jilbi ko na dhukkuba. My knee is swollen. Maal ta'e? Jilbi ko na hiite. The doctor examined my knee. Doktorri jilba ko na laale yookiin na marammaree ka jedhan sanii jechuudha maarifan. So akkamitti dafneenna? My knee hurts. My knee is swollen. The doctor examined my knee. Okay, doctor jilba ko na ilaale. Chest is the front part of the body between the neck and the stomach. Kana jechuun the front part of the body yeroo jennu qaama keenya kan gara duraatiin jiru between the neck and the stomach. Morma keenyaa fi garaa keenya jidduu iddoon jirtu maal jennaani? Qooma yookiin immoo laphee jedhaniin jechuudha. Okay. My chest hurts. Lapheen koo maal ta'e? Dhukkubee jechuu barbaadde jechuudha. Akkasuma he has big chest. Inni qooma yookiin laphee guddaa qaba. Okay. Kan itti aanu she put her hand on her chest. Isheen harka ishee laphee isheerra keessa jechuudha. So let's read one more time. My chest hurts. He has a big chest.
She put her hand on her chest. Good. Torbatamii jaarra keenya. Face. Face is the front part of the head, including the eyes, nose, and mouth. Kana jechuun mataa keenya gama duraatiin kan jiru tahee jechuudha. Including the eyes, kan ifirraa qabu maal? Eyes, ija keenya lameen, nose, funyaan, and mouth. Akkasuma afaan keenya kan ifirraa qabu inni gama duraatiin jiru. Okay? Mataa keenyarra jechuudha. Maal jennaani? Fuula jennaan. Face jechuudha. Face jechuun fuula. Okay. Your face looks happy. Your face looks happy. Fuulli kee maal fakkaata? Gammadaa fakkaata yookiin waan gammachuu qabdu fakkaata jechuudha fuula keetirraa hoggas ilaalan. Okay. She washed her face. She washed her face in jennu sababni akka seera pronunciationitti jechi wash jedhamtu sagalee sh jettu waan dhumuuf. Okay. Voiceless jedhama. Jechummaan fedhe yookiin verbiin tokko yeroo sagalee dhabiyyee ta'e jechuudha. Xumurri isaa yeroo pastitti deebisnu idiitti dabaluudhaan okay gara tiitti deebi'a jechuudha. Sagaleetti jedhamuma jechuudha yeroo pastitti deebisnu. Kana amma washed osoo hin taane washed jenna jechuudha. Washed. Okay. So she washed her face. She washed her face. She washed her face. She washed her face. Good. Isheen fuula ishee dhiqatte. Kan itti aanu he has a round face. Inni fuula maalii qaba? Geengoo qaba jechuudha. Fuulli isaa akka zeerooti jechuudha. Okay. Your face looks happy. Your face looks happy. She washed her face. She washed her face. He has a round face. 77. Torbatamii torba. Skin. Skin. Skin is the thin layer covering the body. Kana jechuun wanta qallaa jechuudha. Okay? Kan gogaa keenya cover godhee jiru jechuudha. Kan gubbarratti argamu kun guutuunsaa maal jennaan gogaa jechuudha. Skin jedhama jechuudha. Isa haphii okay gama gubbarratti jiru maal jennaani baqqana yookiin gama gubbarra akka jiru kun okay skin jedhama jechuudha. So for example, my skin is dry. My skin is dry jenna jechuudha. Gogaan koo gogaadha. Okay. My skin is dry. Akkasitti defina jenna. She has soft skin. She has soft skin. Isheen gogaa maal qabdi? Laafaa qabdi jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya protect jedha. Protect your skin from the sun. Kana jechuun protect eegi your skin gogaa kee from the sun adurraa jechuudha. Okay. So dafnee yeroo pronunciation bareedaadhaan dubbisnu akkam ta'a? Afaana dubbisuun dagatinaadha. My skin is dry. My skin is dry. Okay. She has soft skin. She has kajettu dheeressurna shas jedhaati. She has soft skin. Good. Protect your skin from the sun. And itti aanu fingernail jedha. Fingernail. It is the hard part at the end of a finger or two. The hard part isa jajjabaa katee jechuudha. At the end of fingers xumura qubbeen keenya irratti kan argamu maal jedhama? Kottee jennaani jechuudha. Okay. Cut your nails yoo sin jedhamtu. Cut your nails. Kottee kee ciradhu yookiin muradhu. Her nails are long. Her nails are long yoo sin jedhamtu tokko qubni ishii kotteen ishii dheeraadha jechuu jira jechuudha. My nail is broken yoo jedhanu. Kotteen koo cabeera. Okay. Waliin haa dubbisnu amma al tokko.
Cut your nails. Cut your nails. Kotteelee kee jiradhu amma kottee essinti dabaluun maqaa kana danuu godhe so kottee takka qofa osoo hin taane kee jirattu hedduudha misso saniif essinti dabalame. Cut your nails. Akkasi jenna. Her nails are long. Asirrattis kubbeen baay'ee dubbatu kottee baay'ee dubbatu jirra jechuudha. Kotteelee baay'ee irraa dubbatu jirra. Her nails are long. Okay? Her nails are long. Kotteen ishee dhedheeroodha. My nail is broken. Asirratti tokko qofaatu sirraa murame cabe jechuudha. Saniif S irraa defe. My nail is broken. Akkasi dafnee jenna jechuudha. Inni taanu waist jedhama. Waist. It is part of the body between the ribs and the hips. Okay? Kana jechuun qaama keenya kan eessaa fi eessa jidduu jiru. Kana jechuun mudhii jechuudha gabaabumatti. Okay? My waist size is 28 inches. My waist size is 28 inches. Yoo jedham tokko mudhiin koo inchii 28 dha jechuu jira. The tailor measured my waist. Namichi huccuu hodhu mudhii koo safareera jechuudha. Yeroo huccuu hodhattu akkasii mire. Okay. Inni xumuraa. The child's waist is small. The child's waist is small. The child's waist is small. Mudhiin daa'imichaa xiqqaadha jechuu jira. Okay. My waist size is 28 inches. The tailor measured my waist. The child's waist is small. Inni saddeettamaffaan jechuudha. The forehead jedha. The forehead. Forehead jechuun maal jechuudha? It is the upper part of the face located above the eyes and below the hairline. Okay? Kana jechuun part of the face ta'e kutaa fuula keenyaa ta'e located above the eyes. Okay? Ija gama gubbaatitti kan argamu and below the hairlines. Akkasuma rifeensa keenya gama jalaati irratti rifeensi keenya gama gubbaa jira. So rifeensa kana gama jalaatiin kan argamu maal jedhama? Adda jedhama jechuudha. Isa kana jechuudha. Okay, fakkeenya jalqabaa kana jedha. She maal jennee isa kana dubbisna amma asirratti. Xumurri jecha kanaatis voiceless dha. Verbiin kun jechuudha. Wipe jechuun okay jedhee xumurama waan ta'eef xumurri isaa sagaleen qabu. So innis warra yeroo idiin akkanaa kun itti dabalame gara tiidhaa deebi waan ta'eef maal jennee dubbifna saniifu. Wipe jalqaba wipe ture idiin yeroo itti dabalamu wiped. Okay? She wiped the sweat from his forehead. She wiped the sweat from his forehead. Okay. Isa kana dafnee yeroo dubbifna akkamitti dubbifna? She wiped the sweat from his forehead. She wiped the sweat from his forehead. Okay. Kana jechuun isheen dafqa adda isarraa haxoofte yookiin haxooyte jechuudha. The doctor, okay, the doctor touched asirrattillee jechi kun verbiin kun jechuudha voiceless dha. Sagaleen qabu. Touch jedhee waan xumuramuuf yeroo idiin itti dabalamu isa gara tiidhaa deebi'uudha jechuudha. So the doctor touched in jenna jechuudha. Touched jenna jechuudha. Touched. Okay. The doctor touched the boy's forehead. Dafnee akkami jenna? The doctor touched the boy's forehead. Okay. Idillee yeroo itti dabalamu idii fakkaateen dhufe jechuudha. Akkuma waan touch jennee fakkaataa jechuudha. Okay. So itti aanu he kissed. Asirrattis voiceless dha kunis. Jechi kiss jedhu inni dhungachuu jedhu kun xumurri isaa jedhee xumurama waan ta'eef voiceless dha kunis. Idii yeroo itti daballu jecha kanaa kanattis maal ta'a? Kissed ta'a jechuudha. He kissed her on the forehead. He kissed her on the forehead. Akkas jennaa jechuudha. Inni maal godhe? Adda isheerra
dhungatee jechuudha. Welcome baga dhuftanii kutaa irraa kanaanis jechoota namni afaan Ingiliffaan beekne jalqaba irratti barachuu qabu jenne kutaadhaan ilaalaa turre. So kutaa irraa kanaanis bakka kutaa darbeetti dhaabne irraa kaasuudhaan kan itti fufnu ta'a. So jechi keenya kan arraantan ilaaluuf deemnu akka nama Ingiliffaan beekne tokkotti jechuudha. So jecha sun jette tana jechuudha. Sun maal jechuu isinitti fakkaata? Sun means the star that gives us light and heat. Sun jechuun urjiidha jedha. Gives us tan nu kennitu maal nu kenniti? Light ifaa fi and akkasuma maal nu kenniti? Heat ho'ata nu kennitu. Gosa urjii keessaa maal jedhamti? Sun jedhamti. So kana jechuun aduu jechuudha walumaa galatti. Okay? Aduu jechuudha. So jecha aduu jedhu kana fakkeenya 2-3 irraa ijaarranne. Okay? Gara jecheetti aanu dabarra jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kana jedha. The sun is bright. The sun is bright. Maal jechuudha? Aduun ni ifti. Bright yeroo jedhan ifa akka suuraa kanarraa agartan kana jechuudha. Ifa haalaan ifu kana jechuudha. Bright jedhanii. So the sun is bright. Okay? Kan itti aanu the sun rises in the morning. Aduun ganama ni baati jedha. The sun aduun rises ni baati in the morning. Ganama jechuudha. Kun immoo the sun is hot today. Okay? Aduun arra maali ni oowwiti yookiin arra aduun ni ho'aa jechuu jirra jechuudha. Okay? Al tokko irra deebine pronunciation isaanii eeggachaa dubbifnu. The sun is bright. Okay? The sun rises in the morning. The sun is hot today. The sun is hot today. Good? Nafaana jettanii bareeda. Gara jecheetti aanutti yeroo dabarru moon jedha jechuudha. Moon maal jennee dubbifna? Moon osoo hin taane moon jennee dubbifna jechuudha. Okay? Moon jechuun immoo isa kana jechuudha. Inni kun aaduu jechuudha. Namni tokko yeroo dhukkubsatu yookiin immoo yeroo miidhaan irra ga'u sagalee inni dhageessu aaduu jennaan miti. Maaf akkatti aaddaa hin aadini? Don't mourn. Why are you mourning? Okay? Maalif aadda? So inni sun isa kana kun immoo moon jedhama jechuudha. Maal jennee dubbifnenne? Moon. Moon is a round object seen in the night sky. Okay? Moon jechuun a round wanta geengoo. Okay? Objective geengoo ta'e tokko jechuudha. Seen kan mul'atu in the night sky. In the night halkan jechuudha. Sky. Samii halkanii keessaa inni mul'atu geengoon sun moon jedhameedha. Kana jechuun ji'a jennaan jechuu afaan Oromootiin. Ji'a. So fakkeenya keenya kan jalqaba maal jedha? The moon is full. The moon is full. Dafna jechuudhaaf. The moon is full. Okay? Jiini guutamtee. Okay? Yookiin jiini guutameera. I see the moon at night. I see the moon at night. Halkan ji'a nan arga. Inni taanu the moon is beautiful. The moon is beautiful. Jiini maali? In bareeda. Jiini bareedduudha. Okay? So waliin haa dubbisnu al tokko irra deebine. The moon is full. The moon is full.
the moon at night. I see the moon at night. I see the moon at night. The moon is beautiful. The moon is beautiful. Afaan eeddani? Good. Gara gattee aanoo dabarru. Akkam jettanii dubbistanii isa kana? Star. Star jedhami. Star is a small shining point in the night sky. Akkuma kan isa reefu a small shining isa xiqqaa ta'ee fi shining ifaa kan ta'e point tuqaalee jechuudha yookiin tuqaa in the night sky samii halkanii keessatti jechuudha kan jiru. Maali inni suni? Urjii jechuudha. So star means urjii isa jennuun sana jechuudha. Fakkeenyaaf the stars are bright. The stars are bright. The stars are bright. Urjiileen ifoodha yookiin ni iftii jechuudha. I see many stars. Urjiilee baay'een arge jedha. Urjiilee hedduu nan arga. Asirratti S'in waanti dabalamteef baay'ee goote jechuudha. The star shines at night. The star shines at night. Urjiin asirratti amma takka shines ni ifti at night halkan jechuudha. Urjiin halkan ifti. So al takka pronunciation eeggannee dubbifnu isa kanasi. The stars are bright. I see many stars. I see many stars. The star shines at night. The star shines at night. Jecha 84 jechuudha. Dhibban duraa cufuudhaaf jechuudha. 84 irra jira. Maal jedha? Sky. Dubbifna. Sky. Letter in as keessa jirtu. Okay. S K fi Y dha. Sky. Garuu akka seera saanditti Y'in maal taati? Vowel keessa qoodamte jechuudha. Akka dubbachiistuuti jechuudha. Sababa kanaaf jecha kana dubbiste jechuudha. Okay. Sky. Sky means the space above the earth. Sky yeroo jennu space yookiin immoo banaa mul'attu kana jechuudha. Guddoo tana jechuudha. Above tan gubbaa jirtu the earth. Dachii tana gubbaa ta jirtu tana jechuudha. So kan ol laallu agarru kun samii jedhama jechuudha. Okay. Waa'ee samiitiin yookiin immoo sky wal qabatee fakkeenya hedduu jechuu dandeenya. Kana keessaa kan jalqaba. The sky is blue. Okay. Kalara samiidhaa ibsuu yeroo barbaannu jechuudha. Akka kalara kanaati jechuudha. Asirratti kan agartan kana. The sky is blue. The sky is blue. Okay. Samii maali? Kalara blue qabdi jechuudha yookiin immoo cuquliisa jennaan. Okay. The birds fly in the sky. Birds fly in the sky jedhame. Birds fly in the sky. Shimbirooleen samii keessa bararu jechuudha yookiin immoo balali'u. Birds fly in the sky. Inni kun immoo look at the sky. Look at the sky ka jennu. Look at the sky. Laali samii. Okay. Akkasii jechuudha. The sky is blue. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Look at the sky. Wonderful. Let's move. Rain jennaan isa kana. Rain. Rain jettani. Rain means water that falls from clouds. Rain jechuun bishaan
jechuudha. That falls kan kufu yookiin kan dhangala'u from what? From clouds. Duumessa keessa kan gadi jigu jechuudha yookiin gadi faca'u. Kan kufu jechuudha. Inni sun maali? Rooba jennaan jechuudha. Okay? The rain is heavy jedhama. Fakkeenya jalqabaa. The rain is heavy. Heavy. Maal jechuudha? Roobni cimaadha. Heavy gize jennu isa cimaa jechuudha. Okay? Inni itti aanu I like the rain. I like the rain. Rooba nin jaaladha. It rains in the evening. It rains in the evening. It rains in the evening. Maal jenne? Galgala roobni ni roobaa jechuu jirra. Waa'ee pronunciationaatti wal qabatee asirratti the evening jenna moo the evening jenna? The evening yoo jettan argattaniirtan. Maaliif the evening jenna? Maaliif akka kaanii akka fakkeenya isa kana? The rain jenna. The jennee dubbisna. The rain. Isa kana immoo the evening hin jennu. Maaliif akkas hin jenne? Because this word starts with vowel sound. Sababa jechu kun sagalee voweliitiin yookiin immoo letterilleen vowelidha. Sababa kanaaf jechi THE'n tun the ka jettutu yoo dhufte yoo jecha vowelidhaan eegalu duraan dhufte maal taati? The taati jechuudha. Okay? Yoo akka isa kanaaf fakkeenyaaf jecha konsonantiin yookiin immoo dubbifamaadhaan eegalu yoo akka jecha isa kanaa jechuudha. Konsonantii yookiin immoo vowelidhaan konsonantii yookiin immoo dubbifamaadhaan kan eegalu ta'e maal ta'a? Zaa jennaan. Zaa fi viidha jechuudha. The. Okay? So asirratti the evening jenna, asirratti immoo the rain jenna jechuudha. The rain. Good. So let's read one more time. The rain is heavy. The rain is heavy. I like the rain. I like the rain. It rains in the evening. Wind jedha. Wind. Wind means moving air. Okay? Bubbee isa jennu sana jechuudha. Qilleensi deemu. Okay? Maal jedhama? Wind jedhama jechuudha. Bubbee yookiin qilleensa jennaan. The wind is strong. The wind is strong. Bubbeen cimaadha. The wind blows. Qilleensi ni bubbisa. The wind is cold. Bubbeen yookiin qilleensi qabbanaadha. Let me read one more time. The wind is strong. The wind is strong. Jechuudha. Esin lama ol jala dhufe. So tokko ni dhokatti jechuudha. The wind is strong. The wind is strong. The wind blows. The wind is cold. The wind is cold. Fire jedhani kun immoo. Fire. Fire means heat and light from burning. Fire yeroo jennu heat oowwa jechuudha yookiin immoo oowwaa fi ifa kan qabu jechuudha from burning. Gubarraa jechuudha. So walumaa galatti fire yeroo jennu ibidda jechuudha. Okay? The fire is hot. The fire is hot. Yookiin immoo hot. The fire is hot. Maal jechuudha? Ibiddi ho'aadha. Don't play with fire. Akka afaan keenyatti yeroo hedduu ni jedhama miti akka maqmaqsatti. Ibiddaan hin taphatiin ka jedhan san jechuudha. Don't play with fire. Maal hin godhini? Ibiddaan hin taphatin. I cook food on the fire.
I cook food on the fire. Dafne jechuudhaaf. I cook food on the fire. Jedhame akkasitti. I cook food on the fire. Jettani. Wonderful. One more time. The fire is hot. Don't play with fire. I cook food on the fire. Now we're on 88. So, saddeettamii irra jira. Maal jedha? Tree jedha. Tree. Tree means a tall plant with leaves and branches. Muka jechuudha. Kana jechuun tall plant. Muka dheeraa with leaves, baalaa fi branches. Dameelee kan qabu maal jedhama? Walumaa galatti tree jedhama. Muka jennaan jechuudha. Okay? Fakkeenya jalqabaa. The tree is green. The tree is green. Jedhame. The tree is green. Mukni maali? Magariisa. Birds live in the tree. Birds live in the tree. Birds live in the tree. Simbirroon mukarra jiraatu. We sit under the tree. We sit under the tree. Maal goona? Muka jala teenya. Okay? Waliin haa dubbisnu al tokko. The tree is green. The tree is green. Birds live in the tree. We sit under the tree. Gara gattee aanu irra dabarru. Maal jedha? Grass jenna jechuudha. Grass. Grass means green plants that cover the ground. Kana jechuun green plants. Gosa mukaa ta'ee green plants jechuun biqiltuu magariisa that covers kan haguugee jiru jechuudha. The ground lafa jechuudha. Lafa kan haguuge maal jedhama? Grass jedhama. Marga yookiin immoo citaas ni jedhama jechuudha. Gara naannoo Harargee kanatti marga qofa osoo hin taane citaas ni jedhaniin. Citaa. Okay? Isa suuraa irratti garuu kana jechuudha. The grass is green. Jedhame. The grass is green. The grass is green. Margi magariisa. Margi magariisa jechuudha. Cows eat grass. Cows eat grass. Maal jechuudha? Horiin yookiin immoo loon marga nyaatu yookiin marga dheedu jechuudha. Sit on the grass. Sit on the grass. Citaa gubbaa yookiin immoo marga gubbaa maal godhi? Taa'i jechuu jira nama tokko. The grass is green. Cows eat grass. Cows eat grass. Sit on the grass. Sagaltammaffaan maal jedha? Maal jennee dubbisna? Animal. Animal. Maal jechuudha? It is a living creature that moves. Living creature uumama jiraatu jechuudha lubbuudhaan. It is one of the living kan jiraatu lubbuudhaan kan jiru uumama jechuudha. That moves kan socho'u jechuudha bakka irraa bakkatti. So beeylada jennaan afaan keenyaan animaalii kana jechuudha. Okay? For example, asirratti the animal immoo the animal jennaa akka ibsa maduraatitti jechuudha. The animal jenna jechuudha. The animal is big. The animal is big. The animal is big. Maal jechuudha? Bineensichi guddaadha. Yookiin bineensi sun guddaadha jechuudha. Naafi namni walitti haasa'u jirru ni beekna jechuudha bineensa kam akka ta'e. I like animal. Maali? I like animals. Ani beeyladoota nan jaaladha yookiin nan fedha. The animal runs fast. The animal runs fast. The animal runs fast. Maal jechuudha? Beeyladoonni saffisaan
fiiguu jechuudha. The animal is big. I like animals. The animals run fast. The animal runs fast. This is the end of the lesson. Al tokkome keessa fiigne summarize goonu waan laalle kana. So sun irraa eegalle sun jechuun aduu jechuu jenne. The sun is bright. Aduun ni ifti. The sun rises in the morning. Aduun ganama baati. The sun is hot today. Aduun arrani oowwiti jechaa ilaalaa turre. San booda waan masan fakkaatu moon laalle. Moon is a round object seen in the night sky jenne. Akkuma aduudha jechuudha. Wanta geengoo samii keessa taa'u kan ifu jechuudha. Samii halkanii keessaa kan mul'atu jenne ilaalle. The moon is full. The moon is full yoo jennu jiini guutamee jira jechuudha. Akkasuma I see the moon at night yoo jennu ani nan arga maal halkan ji'a nan arga jechuudha. So san booda maal ilaalle star ka jedhu ilaalle. Star means a small shining point in the night sky jenne. Akkasuma wanta xiqqishoo samii keessaa mul'attu kan iftu jenne. Fakkeenyaaf maal jenne the stars are bright. Urjiileen maali ni ifanii yookiin immoo baay'ee ifu jechuudha. Urjiileen ni ifu jechuudha. I see many stars. Urjiilee hedduu nan arga jechuudha. So akkasumatti maal ilaalle san booda sky jenne. Sky means space above the earth. Banaa samii tana banaa dachii tana gubbaa jirtu tan nutti mul'attu. Okay, isiin mul'attu kun maal jedhama? Sky jedhama jechuudha. Sky is blue. Kalarra ibsuudhaaf skyin yookiin immoo samiin cuquliisa jenne. Akkasuma jechoota biraa kan akka look at the sky samii ilaali jechuu barbaadde. Okay, akkasitti akka jennu ilaalle turre. San booda rain ilaalle. Rain means water that falls from clouds jenne. Rooba jechuun bishaan samii keessaa kufu. Bishaan duumessa keessaa gadi kufu jechuudha. Sana jechuun rooba jechuudha jenne ilaalle. The rain is heavy yoo jedhamu tokko roobni akka malee guddaadha yookiin immoo jiirkaa rooba jedhama. Naannoo Harargee kanatti arra rooba jiirkaa rooba jedhama. So I like the rain. Rooba nan fedha yookiin nan jaaladha. It rains in the evening. Okay, kana jechuun galgala roobni ni rooba jechuu barbaade akkasin jedha. San booda wind ka jedhu ilaalle. Wind jechuun qilleensa jenne. Okay, moving air. Okay, qilleensa socho'u maal jedhama? Wind jedhama. The wind is strong. Maal jechuudha? Qilleensi jabaadha. Okay, yookiin immoo bubbeen suni cimaadha jechuu jirra. Okay, the wind blows. Qilleensi ni bubbisa yookiin bubbeen ni bubbisa jechaati akkasii ilaalle. San booda fire ka jedhu ilaalle. Fire means heat and light from burning. Ibidda jechuudha fire jenne ilaalle. The fire is hot. Ibiddi maali? Ni ho'aa jenne ilaalle. Akkasuma I cook food on the fire yoo jenne ani ibidda irratti nyaata bilcheessaa jechuu jirra. San booda maal ilaalle? Tree ka jedhu ilaalle. Muka jechuudha. It is a tall plant with leaves and branches jenne. Muka dheeraa akkasuma baalaa fi dameelee qabu. Tree jedhama jenne ilaalle. Fakkeenya lama sadii tuttuqne san keessaa the tree is green yoo jenne mukni magariisa jechuu jirra. Akkasuma birds live in the tree yoo jennu shimbirooleen muka gubbaa jiraatu jechuu jirra. San booda grass waan jedhu ilaalle. Grass means green plant that cover the ground jenne. Kana jechuun biqiltuu magariisa lafa cover godhee yookiin immoo haguugee jiru marga jennaani. So the grass is green yoo jennu maal jechuu jirra? Margi magariisa. Akkasuma cows eat grass yoo jennu loon marga nyaatu yookiin dheedu jechuu jirra. Fakkeenya baay'ee jechuu dandeenya gaa sadii haa ilaallu maleedha. Booda animals ka jedhu ilaalle. Animal means a living creature that moves. Uumama gartee lubbuu qabu kan deemu maal jennaani? Animals jennaani. Beeylada jechuudha. Fakkeenyaaf the animal is big. Maal jechuudha? The animal is big yoo jennu bineensi yookiin beeyladichi maali? Guddaadha. Okay, I like animals. Ani beeylada nan jaaladha jechuu jirta. The animal runs fast yoo jenne maal jechuu jirra? Beeyladoonni saffisaan fiiguu jechuu jirra. Welcome back again. Baga dhuftanii.
Kutaarraa kanaanis jechoota keenya kan namni Ingiliffaan beekne jalqaba irratti barachuu qabu jennee ilaalaa turre. Kan eegallu ta'a jechaarra irraa eegalluun morning jedha jechuudha. Morning. Kamiin dubbifna inni? Morning. Okay, jecha haarawaa miti garuu namoota kaanii fi warra haarawaaf haarawuma jechuudha. Morning means early part of the day. It is early part of the day. That means qaama guyyaa keessaa isa jalqabaasan jechuudha. Morning jedhama. Inni sun maali? Ganama jennaan jechuudha. Fakkeenya maal jechuu dandeenya? I wake up in the morning. Okay? I wake up in the morning. Jedhame. Si'a jalqabaa suuta jedhaati akkaanan jedhetti sammuudha daddafaa jedha. I wake up in the morning. I wake up in the morning. Akkas jettu jechuudha. Eegni isaa ganama hirriibaan ka'aa jechuudha. Fakkeenya biraa. The morning is cool. The morning is cool. Maal jechuudha? Ganamni qabbanaadha. Good morning. Good morning. Okay. Good morning. Maal jechuudha? Akkam bulte. Namni tokko ganama si gaafata jechuudha. So amma dafaati nafaana dubbisaa. I wake up in the morning. The morning is cool. Good morning. Good morning. Wonderful. Yoo akkasin nafaana jettan bareedarra jirtu jechuudha. Kan itti aanu taareenu maal jedha? Afternoon. Amma waa'ee ganamaa barree jirra. Amma immoo isa itti aanu jechuudha. Another part of the day ilaalu deemna jechuudha. So afternoon means the time after 12 p.m. Sa'aatii 12 p.m. booda until evening. Okay? Hamma galgalatti yeroo hin jirtu afternoon jedhamti jechuudha. Okay? Maal jennaan afaan Oromootiin waaree booda yookiin immoo sa'aatii booda kan jennu san jechuudha. For example, I eat lunch in the afternoon. In the afternoon imita asirratti maal jenna? In the afternoon. Okay? Namni ibsa isaa amma duraan dhaggeeffatin yoo jechi tokko faawaliidhaan yookiin immoo dubbachiistuudhaan eegale inni kun gama duraatii yoo dhufe jechuudha. Artikaliin kuni okay? The ta'a jechuudha. Yookaan immoo the ta'a jechuudha yoo dubbifamaadhaan okay? Dubbifamaa dursee dhufe jechuudha. So asirratti dubbifamaa osoo hin taane dubbachiistuu jira. Okay? Isa a jettu kana jechuudha. Sagalee a jettu jechuudha. Yoo leetari deebine immoo e jennaan jechuudha. So maal jennee dubbifnam? I eat lunch in the afternoon. I eat lunch in the afternoon. Akkas dafne jennaa jechuudha. Maal jechuudha? Laaqana waaree booda nyaadhaa jechuudha. Okay? Jechi biraa the afternoon is hot. The afternoon is hot. Maal jechuudha? Waareen booda ni oowwiti yookiin immoo ni ho'a. Okay? Inni kun maal jechuudha? See you this afternoon. Maal jechuudha? Har'a waaree booda walitti deebina jechuu barbaadu nama tokko. See you this afternoon. Okay? Yeroo adda baatu akkas jettaan. Waaree kana booda walitti deebina si argaa jechuu jirta jechuudha. Summarize agoonu dafnee irra deebinee haa dubbisnu. Let's read it properly now. I eat lunch in the afternoon. The afternoon is hot. See you this afternoon. See you this afternoon. I hope you say it after me. Na booda jettan jedheetiin abdadha jechuudha. Okay? Yeroo nan jedhu nafaana jedhaa. Viidiyoo dhaabaa. Nafaana akkasii jechaa deema. Nijijjiiramtu shakkii takka malee. Let's move on. Itti aanutti adeemnu. Never give up. 93 dhufnee jirra.
jechoota dhibban jalqabaa fixuuf deemna jechuudha. Kan namni afaan hin beekne barachuu qabu jennee takka takkaan ilaalaa turre 93 dhufne sau jabaachuu qabdu jechuudha. Maal jennaan kana? Evening. Evening. This means the time after sunset. Kana jechuun yeroo erga aduun seente booddee jirtu evening jennaan. Okay? Evening. Kana jechuun galgala jechuudha. Okay? Halkan jechuu dandeenya keessaa jechuudha afaan Oromootiin. So nam tokko yeroo galgalaa'e yeroo nagaa si gaafatu kamsiin jedha? Good evening. Good evening. Okay, hammaasi. Waatti dabaluu barbaanne. Good evening, my friend. Okay. Good evening, bro. Hiriyaa koo. Okay, nagaa ooltee jechuudha. Akkam ooltee? Okay. I study in the evening. Okay. I study in the evening. In the evening akkan jenne ta'u Quraan. Okay. Kana jechuun galgalan qo'adha yookiin immoo halkaniin qo'adha jechuu barbaaddu. Yookiin immoo halkaniin baradhallee jechuudhaaf si gargaara jechuudha. I study in the evening. Okay. Kun immoo maal jedha? The evening is beautiful. The evening is beautiful. The evening is beautiful. The evening is beautiful. Maal jechuu jira? Halkan yookiin immoo galgalli kun bareedaadha. Okay. Amma afaana dubbisaadha. Bareechinee tolchinee dubbifna jechuudha. Pronunciation isaa eeggannee ammaan tana. Maal haa jennuun? Good evening, my brother. Good evening, my friend. Good evening, my friend. I study in the evening. The evening is beautiful. The evening is beautiful. 94. Night jedha. Night. Kasi dubbifnaa jechuudha. Night means the dark time between evening and morning. Night yeroo jennu achi siqee jira jechuudha. The dark time yeroo dukkanaa jechuudha. Dukkanaa'ee jira sirritti. Okay? Between evening and morning. Isa yeroo halkanaa irraa kaasee jechuudha. Yeroo galgalaa irraa kaasee hamma bari'utti jiruun night jedhaniin jechuudha. Okay? Paartii halkanii guddaa qabatee kan jiru jechuudha. Okay? Eveningin isa yeroo dura galgala ta'u sun yeroo galgalaa yookiin immoo dura dukkanti seentu sun yoo ta'u, nightiin immoo guutuma isaati jechuudha. Yeroo san irraa ka'ee hamma bari'utti yeroo hin jirtu maqaa night jedhamu yaamamti jechuudha. Okay? Halkan jennaan. For example, I sleep at night. I sleep at night. Maal jechuudha? Halkan narrafa. The night is quiet. The night is quiet. Halkan callisaadha. Tasgabbaadha jechuu jirra jechuudha. Good night. Good night. Nama tokko yeroo adda baatu halkan jechuudha. Good night jettaan himre. Halkan gaarii. Amma yeroo waliin dubbisnu irra geenye jirra. Okay? I sleep at night. I sleep at night. The night is quiet. Good night. Wonderful. Cloud jedha kun immoo. Cloud jennee dubbisna. Maal jechuudha? Cloud jechuun white or grey mass in the sky. Kana jechuun waan adii yookiin immoo kalara grey kan qabu, kalara akkanaa kana kan qabu jechuudha. Okay? Samii keessa kan jiru kun maal jedhama? Duumessa jennaan yookiin immoo cloud Ingiliffaan. Cloud jedhamee al tokko. Good. So, the clouds are white. Duumessi adiidha. It may rain. The sky has cloud. It may rain. The sky has clouds. Dafnee yeroo jennu akkami jenna? It may rain. The sky has clouds. It may rain. The sky has clouds. Maal jechuudha? Tarii
roobuu mala yookiin immoo roobuu danda'a. Samiin duumessa qabdi. Inni xumuraa the cloud hides the sun. The cloud hides the sun. Maal jechuudha? Duumessi aduu haguuga yookiin immoo dhoksa. The clouds are white. It may rain. The sky has clouds. It may rain. The sky has clouds. The cloud hides the sun. The cloud hides the sun. River. Maalna? River. River jettanii dubbistan jechuudha. River means a large stream of water. Kana jechuun bishaan guddaa jechuudha. Kan madda irraa deemu jechuudha. Okay? Isa suurarra argitan kana jechuudha. Laga jennaan. Fakkeenyaaf the river is deep. The river is deep yeroo jennu galaanichi lagichi gadi fagoodha jechuudha. Okay? We swim in the river. We swim in the river yoo jennu maal jechuudha? Nuti laga daaknaa jechuudha. Swim jechuun daakuudhaa miti. So we swim in the river yoo jennu nuti lagicha in daakna. The river flows fast. The river flows fast. Flows jechuun yaa'u jechuudha. So the river lagichi maali? Flows fast. Saffisaan maal ta'a? Yaa'a jechuun jirra jechuudha. Haa dubbisnu waliin. The river is deep. The river is deep. We swim in the river. We swim in the river. The river flows fast. The river flows fast. Wonderful. Now we're on 97th. Okay? Sagaltamii torbaffarra jirra jechuudha. Lake jedha. Lake. Qaamuma bishaanii ta'e. It is a large area of water surrounded by land. Kana jechuun large area of water. Qaama lafaa large area kan guddaa ta'e jechuudha. Naannoo guddaa qabatee kan taa'u. Okay? Bishaan jechuudha. Surrounded kan marfame by land. Lafaan marfame. Kun yaa'u jechuudha. Lafaan marfame ta'a jechuudha. Bishaan guddaan lafaan marfame taa'u haroo jedhama mitire. So we can say harrow in Afaan Oromoo. Okay? For example, we can say the lake is big. The lake is big. Maal jechuudha? Haroon guddaadha jechuu dandeessa. Waa'ee harootii wal qabatee jechuudha. Waan baay'ee jechuu dandeenya. Kana keessa akka fakkeenyatti yoo sadii fudhanne isin immoo waan baay'ee jechuu dandeessan. Kuni karaa isinii saaquudhaaf. Fakkeenyi sadan asirratti isinii kennamu karuma isinii saaquu qofaaf jechuudha. Okay? Inni kun maal jedha fakkeenya lammaffaa? Fish live in the lake. Maal jedha? Qurxummiin haroo keessa jiraatu. We go to the lake on Sunday. We go to the lake on Sunday. Maal jechuudha? Dilbata haroo dhaqna. Al tokkorra deemnee dubbisuudhaaf. The lake is big. Fish live in the lake. Fish live in the lake. We go to the lake on Sunday. We go to the lake on Sunday. All right. Mountain. Kana maal jennee dubbifna? Mountain. Mountain. Mountain is a very high hill. Kuni lafa ol ka'aa jechuudha. Haalaan baay'ee ol ka'aa ta'e maal jennaani? Gaara jennaan jechuudha. Mountain. Mountain warra jiru jira. So Britishitti maal ta'a amma inni kuni? Mountain. Okay? Gaara jechuudha. So nuti amma mountain jenneetuma haa dubbifnu.